Akkam jirtu daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa har'agaa Itoophiyaa keessatti wantoota raawwataman keessaa guddaan yaa'ii idil addunyaa dhaabbileen amantaa Finfinnee keessatti jalqabanidha. Egaa yaa'ii kanarratti bakka bu'oonni dhaabbilee amantaa biyyaalee addunyaa garaagaraa keessaa walitti baba'an hirmaachaa jiru. Yaa'iin kun har'a kan jalqabame. Yaa'ii kanarratti egaa dhimmoota adda addaati kan ka'ee irratti mari'atamaa jiru. Keessumattuu ammoo dhimma nagaa irratti xiyyeeffachuudhaan arrabsoon akka dhaabbatuufis waltajjii kanarratti xiyyeeffachuudhaan kan mari'atamu ta'uun himameetiin jira. Egaa waltajjiin marii kun borus itti fufeeti kan oolu erga xumurame booda immoo godaan ba'aa injifannoo Adwaa ni daawwatu jedhameeti eegama. Kana malees ammoo hojiiwwan misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiranis akka daawwatanidha kan eerame. Abbootiin amantaa yaa'ii idil addunyaa lammaffaa kanarratti hirmaataa jiran dhimma nagaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan shoora dhaabbileen amantaa gumaachuu danda'an irratti xiyyeeffachuudhaan egaa kan mari'achaa oolanii. Mariin kun haala kanaan Finfinnee keessatti adeemsifamuunsaa bu'aan inni qabu guddaadha. Itoophiyaadhaa fi nagaa buusuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran maal akka ta'an ni beekama. Egaa kana madditti ammoo yaa'iin idil addunyaa akkanaa kun marsaa lammaffaadhaan Finfinnee keessatti adeemsifamuunsaa Itoophiyaaf nagaa mirkaneessuudhaaf shoora olaanaa gumaachaa jedhameeti kan yaadamu. Yaa'iin kun egaa akkuma amma isinitti himee har'a guyyaa guutuu mari'ataa ooleera dhimmoota adda addaa irratti. Borus itti fufuudhaan yaa'ichi ni xumurama jedhameeti kan eegamu. Dhimma guddaa Itoophiyaa keessatti har'a ta'e keessaa inni kun isa tokkodha. Odeeffannoo birootiin shanee wajjin wal qabatee egaa tarkaanfiin raayyaan ittisa biyyaa fudhachaa jiru akkuma itti fufeetti kan jiru. Raayyaan ittisa biyyaa godinaalee adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti egaa tarkaanfiin garee riphxee sochootuu shanee irratti fudhachaa jiru cimee itti fufuudhaan miseensonni shanee iddoowwan adda addaatti argamanis egaa harka isaanii kennachaa jiru. Kan harka kennachuu didan ammoo booji'amaa akka jiran kan himamaatiin jiru. Egaa tarkaanfiin raayyaan ittisa biyyaa itti fufiinsaan fudhataa jiru kun nagaa naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaaf shoora olaanaa akka gumaachuu ni beekama. Egaa hirmaannaan uummataas itti fufeetuma jira. Eeruu hawaasni kennu ka'umsa taasifachuudhaan miseensonni raayyaa gootichaa adamsa isaanii itti fufuudhaan iddoowwan adda addaatti tarkaanfii fudhatan cimsanii itti fufaniiru. Fakkeenyaaf Siinotiraakiin daawwattan kun egaa godina Arsii aanaa Zuwaayee Dugdaa keessatti miseensota shaniitiin kan danqamee turedha. Konkolaachistoota 4 fi siinoowwan 4 kana danqanii turanii tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen siinoowwanis konkolaachistoonni kunis bilisa ba'aniiru jechuudha. Egaa haaluma wal fakkaatuun iddoowwan adda addaattis qabeenyi shaneen saamee akka deebi'u taasifamaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii fudhatameen meeshaaleen wal'aansaa shaneedhaan saamaman akka deebi'an himameera. Egaa odeeffannoo kana kan kenne miidiyaa hawaasummaa raayyaa ittisa biyyaati. Akkuma beekamu egaa naannoo Amaaraa keessattis haaluma wal fakkaatuun tarkaanfiin garee finxaalessaa faannoo jedhamu irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufeera. Isaanis haaluma wal fakkaatuun akkuma shaneen iddoowwan adda addaatti riphxee sochootu kana dhokatanii socho'aa jiru. Hawaasa irratti miidhaa geessisu dhokachuudhaan namoota danquudhaanis maallaqa fidaa jedhanii akka nama dhiphisaa turan ni beekama. Amma gaa yaaddoo cimaarra jiru jechaadha. Isaanis akkuma shaneen dhiphina keessa galtee gareen jaawwisaa naannoo Amaaraa keessa socho'aa tures yeroo ammaa kanatti raayyaan ittisa biyyaa itti fufiinsaan tarkaanfii irratti fudhachaa waan jiruuf waan godhu dhabee dhiphatee jira. Kanneen booji'aman hedduudha, kumaatamaan lakkaa'amu.
Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa odeeffannoo tibbanaa televezyiyoona Itoophiyaatiif kennaniin kana kan mirkaneessanii gareen kun egaa maqumaa fi jira malee hin jiru lafarra hin jiru olola isaaniitiin kan miidiyaa irratti afarfamaa jiruuf malee gonkumaa akka hin jirre beekamaadha. Amma nuti hojii qulqulleessuutu hojjechaa jirra jedhaniiru naannicha keessaa diina kana qulqulleessuuf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa itti fufiinsaan hojjechaa jiru jechuudha. Egaa bu'aan kun akka argamuuf hirmaannaan hawaasaa baay'ee olaanaadha. Akkuma naannoo Oromiyaa keessatti ta'ee naannoo Amaaraa keessattis uummanni Amaaraa eeruu kennuudhaan akkasumas raayyaa ittisaatiif waltoomsa adda addaa taasisuudhaan gareen shororkeessaan Amaaraa kunis akka maqfamuuf akka baduuf carraaqii olaanaadha kan taasifamaa jiru. Waamicha nagaa mootummaan irratti bu'uuraa'uudhaan kanneen waamicha nagaa fudhatanii deebi'an karaa nagaatiin deebi'aniiru. Isaan kun kunuunsi ni taasifamaaf jechaadha. Kanaan achitti waamicha nagaa diduudhaan iddoowwan adda addaa keessa kan socho'an irratti tarkaanfiin fudhatamu haaluma naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiruun naannoo Amaaraa keessattis itti fufeera jechuudha. Yeroo muraasa booda carraaqqiin amma taasifamaa jiru kun sadarkaa guutuu biyyaatiin nagaan amansiisaan akka bu'uuf shoora olaanaa gumaacha jedhameeti kan eegamu. Egaa daawwattoota koo hordoftoota koo waan na daawwattaniif waan na hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo bira akka ga'uu danda'uuf laayik sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisaa. Yoo kana gootan hiriyoonni keessan michoonni keessanis argachuu danda'u. Yoo kana achi namoota bira ga'uu hin danda'u waan ta'eef kanaan tumsa akka taateeftaniifin kabajaan isin gaafadhaa. Nagaatti fayyaa ta'a.